karaan dhugaan jireenyi ana jedhemi. Amantaan jedhu. Dhageeffadhu amantaa aroon keera about amantaan keetii waa'ee amantaa An keetii. adon keriin hin jiru amantaan qabdu ati amantaa qabda moo qabdu? Inka baasiin jedhe amantiin kiyya kurooti itti agarsiise. Maali amantaan keetii? Ani dhageeffadhu karaa In jireenyaa salfattami dhugaa. amantaa keetiin salfattami. Karaa jireenyaa dhugaa amantiin kiyya. Itti salfattami siin jedhe amantaa kee imuu salfattami. No ani salfadhu kunoo sitti beebar. Wallahi salfatta wallahi. Amantii biraan haa kennu barbaaddaa koy. In salfatta wallahi in salfatta amantaa itti salfattu akkamittiin amantaa dheettee ittiin deemtaati. Koy ka Yesuus maal jedhe Yesuus maal jedhe koy. Agwaan siin jedhe akkamittiin amantaa itti salfattu kanaan amantaadha jettee qabattee deemtee lallabdaati. Maalitti nu waamuu dhufte ammaati? Koy ati amantiin kan kee yoo karaa hin qabne yoo jireenya hin qabne yoo dhugaa hin taane maal fayyada? Maal godhuu mana kana seente amantaa itti salfattutti akkamiin nu waamtaati? Nu waamuu dhufteemi yeroo sitti beebar amantii kiyya. maali amantiin kee? Koi abdii buusa koi mee tajaajila kee meewus ilaame walumaa gala. Attinaa gar namni tokko dubbatina. Amma waa'ee amantii isaa dhiisiitti amma kaafii bira gaafatu. Jallisii gurba. Anummaan amantiin kee kana jedhe ati maal fidda siin jedhee bada. Ka amantii biraan haa kennu edda. Kiristaana yeroo takka kiristaanas taatanii musliim namni takka maayikii banattanii wallahi asirraa gasin darba. Namni takka Bakka jala naa seenaa diqqoo si haa cabsatu. namni takka na jedhan dubbatina. Hayyee ati amantaa ni qabdamoo hin qabdu? Hin qaba. Hin qabda. Maali amantaan kee? Amantiin kiyya karaa jireenyaa dhuga. Amantaan karaa jireenya dhugaa jedhamu aga irra addunyaarra hin jiru galmi addunyaarra illee jiru Kunooti addunyaan sitti agarsiise macaafarra Yesuus akki jedhe Yesuus ani karaa ani dhuga ani jireenya jedhe. Kanaafuu amantiin kiyya dhageeffadhu kaa Yesuus maal jedhe beekee jiraanii amantaa itti salfatta akka itti salfattu hin beeka. Garee Akka itti salfattu hin beeka. Ijoollee mana mataa biquu bakka isaa ooltu seete Dhageeffadhu. Amantaa itti salfata hin beeka hunda keessatti itti salfata si qofaa miti amma waan karaa sana naa himi karaan sun eessa geessa amantaa kee itti salfata hin himtu hin beeka ata haddaak hin himtu amantaa kee maali jennaan itti salfata waan ta'eef itti salfata macheem taafrabbatalle ለዛ ስለዛ አትናገር ወይት እንጀሪ ጋሬ ሻዳ ይወጪ ተዲስ ኢየሱስ ከራይ ሰገድ አለማ ሲኦል ይወጡ እንደው ከሬ አከሬ ሲኦል ይወጡ እንደው ዮ ጋፊ ገባት አከሲ ጋፊ ገባት ኢየሱስ ከራይ ሰገድ ጀነት ከራይ ሰገድ ጀነት ገስ ኢየሱስ ሞ ያ ኢኒ ኦፉማ ሳቲፍ ከራደሞ karaatti nama geessain dhageeffadhu kaa eessa nama geessan anjetti jennata nama geessan inni ofiif karaadhamo karaatti nama geessan ofumaaf karaadha ani karaadha karaa asfaaltii moo korokonchi dhageeffadhu karaa asfaaltii ijji kan kee asfaaltii malee waan biraan arguu dhageeffadhu ani karaadha ani korokonchi ija kee keessa jira dhageeffadhu dhugaadha jireenyaa jedhe Yesuus dhageeffadhu Dugani. Yesus jireenya. Jireenya jechuun maal jechuudha? Yesus jireenya. Jireenya. Yesus jireenya isiin jedha. Jireenya. Ofii isaatiin jireenya moo gara jireenyaatti nama geessa? Eesha dhageeffadhu kaa jireenya duun qaban leessaa jireenya dhadhaati. Dura jireenya qabaachuu qabda. Ofiif gara jireenyaa inni gara jireenyaa nama geessa moo isumatu jireenyaa si yoo itti amantee jireenya argatteetta Yesuusin argatteetta fuudhee jennata akkas geessu isa. Inni ilaal inni ofii isaa jireenya moo gara jireenyaa nama geessa? Isatu jireenya kana amantee jireenya argatte. Ani jireenya jedhe isatu jedhee bar argitee ani jireenya ani karaa ani dhugaye. Maamad ani dhugaye. Allaan ani dhuga jedheera. Yeroo takka. Waan siin jedhe kanaafuu Allaan ani dhuga jedhe Muhammad ani dhuga jedhe. Yeroo takka. Jireenya du'a booda jireenya qabdanii miisin? Jireenya qabne. Ammumaayyuu jireenya keessa jirra. Ammuma sa'aatii amma kana. Ammuma jireenya keessa jirra. Yesuus jireenyaa mi? Jireenya. Isatu waan jireenya. Gaafa du'aa kaatan isin Yesuusin keessa jiraattu isin gaafa kaatan? Yesuus itti galtu gaafa du'aa kaatan san? Jennata galla. Ana jireenya jedhe jenne ati Yesuus jireenya Naggaltanii ka jedhu macaafa keessa jira. Ati daa'imman ijoollee mana madaamitti mata rakkataa ooltu waliin isaan barattee ijoollee mana madaamitti si caalti. Kan ta'e balxaallech. Maal nama jedhe fuurrii kee qajeelchi agadhu.
furrii kee qajeelcha gadhu dura. Arraba dhiisi. Waan macaa Arraba dhiisi. qoy macaafa qulqulluu irra waan hin jirre yoo ati as fiddee Arraba waliin haasa'u isa. ilaali. Ani ni waan Personality ishee amma macaafa irra personality jiru dhageeffadhu isin jala taa'ee isin dhageeffataa ture. Toomaasi dhageeffadhu wajjin amma dhageeffadhu. Waan Toomaas dhiisi amma Yesuus jireenya jettee afaan kee ziippii godhu afaan kee ziippii godhu. I'm Yesuus gonna go jireenyaa down. fakkaata Yesuus keessa jiraattu. Jennata keessa jiraanne. Yesuus jennata. Jennata keessa achi isin geessaa jedhe dhageeffadhu. Ana malee achi hidhattanii jedhe. Yesuus keessa jiraattu banattanii ol galtanii isin jedhe Yesuus keessa Amantee jiraattu. jireenya argatta isatti amantee isaan alatti Kanaafuu Allah guyyaa tokko hin dubbanne amantee wanta ati fuutu hin jiru dhageeffadhu. Arraba dhiisi. Arraba dhiisi. No, san dhageeffadhu. Muhammad utuu nabiyyi hin taane annabiyyuuf hin jedhee amantee wanta fuutu hin jiru. Jesus. This is reality. No, si arrabsaan jiru. Jesus arraba Si arrabsaan jiru. Jesus Anama sitti anama sitti maqaa gana ga'u baattee nama hin arrabsin. Maqaa gana ga'u baattee. Anama hojii seenuuf deema. Maquma kana kabaja. Qoy. Anama hojii seenuuf deema. Deebii keessi deebiseera. Hin seentu hojii kanallee hin seentu abadan. Waan amma dubbatte proof na gootoon hin deemtu. Hojiin itti ture roga. Ani laafii kiyyaaf hojii hojjeta. Eelaallo. Hundee akkamiin deemta? Waan kana kanatti gadhiisii deemta? Hoolonni si dhaggeeffataa jiran badda ijoollee ijji kan kee yoo hoolaa jaa hoolaa ta nyaatan san waanuma nyaatanii kokkee galluuf arga ijji keessan dhageeffadhu kaa. Karaa yoo jedhan karaa ispaaltii arga. Qoy mataan kee karaa ispaaltii arga. Waan biraan beeku. Ani bar daa'imman waggaa shaniitti adda baasee isin ilaaluu baran. Jesus ati hoolaa moo hoolaa miti mee? Daa'imman ani ni hoolaan maal akka jedhe ija hafuuraati waan laaluuf inni beeka. Kiristaanonni hin beekan. Ati hoolaa waan foonii malee waan hin beekne waanuma gadi nyaatanii liqimsantu mataa keessan keessa deema. Farshoo jettan farshootu mataa kee keessa deema. Jesus ati hoolaa moo hoolaa miti? Ani nama. Hoolaa miti? Ani nama. Hoolaa Yesuus miti ati? Ani namaas hin jedhe. Okay, hoolota Yesuus keessa jirtu jechuudha. An namaas hin jedhe. Hoolaan ka sammuu kee keessa jiru sanii miti yoo ta'e illee. Sammuu kee keessa ka jiru suni dhageeffadhu. Sammuu kee keessa ka jiru suni ka qalanii foon nyaatantu mataa kee keessa jira. Maali? Mataan kee waa'ee foonii malee waa'ee hafuuraan beeku. Ati hoolaa moo miti ree amma? Dhageeffadhu. Anamma nama kunoo reeffa ciisee waliin taaggalee argitee isa jechuu ana jechuun. Anama si waliin akkana haasa'uuni reeffa ciisee waliin nama haasa'ee jechuudha. Garaagarummaa kan qabu. Woman betu. Ayyee ati rakkoon qabu. Rakkoon qabu arrabatti deebita. Ati hoola moo hoolaa miti? Ani nama siin jedhe hoolaa si keessa jiru sanii miti yoo ta'e illee siin jedhe bara. Hoolaa nyaatamu ka si keessa jiru sanii miti. Si keessa jira hoolaa qalanii nyaatantu si keessa jira. Hoolaa keessa jiru dhugaa rabbi hoolaa keessa jira. No isatu si keessa jira. Isa gabaa dhaqiitii qalii fuudhi nyaatu ani isaa mitiyyuu. Ani amanaa Kiristoosiiti duuka bu'aa Kiristoosiiti. Akkuma hafuuraatti ati hoolaadha. Waa'ee hafuuraa maaliif beekta? Waa'ee ija hafuuraa hin beektu. Kiristoositti amani. Jireenya bara argachuu barbaadda. Jannata galuu barbaadda. Muhammad jannata sin galchu. Allaan dubbatee hin beekne jannata sin galchu. Kiristoositti yoo hin amanne hundi keessan geemii lubbuu irra keessa taphattan hundi keessan kasriita. Kiristoositti amana. Alo, suutuma. Waan siin jedhe ati hoolaa Yesuus immoo kan Yesuus miti. Ani nama. Hoolaa Yesuus immoo miti ati. Ani sitti maa dhageeffadhu. Ani si himaa dhageeffadhu. Hoolaa jechuun hoolaa mataa kee keessa jiru sanii miti siin jedhe. Amantoota Kiristoosii jechuudha. Ishee hoolaa jechuun ekspileenii si goraa dhageeffadhu. Amantoota Kiristoosii jechuudha. Kan Kiristoosii amanan. Duuka buutota Kiristoosii. Kanaafuu ati hoolicha moo hoolaa miti ree? Ani amana nama Kiristoos amanee Kiristoosin duukaa bu'an. Hoolaa mataa kee keessa jiru sani dhageeffadhu. Suuraa 62 irra dhaqi dubbifadhu. Wallaalota ergame jedhe. Akkasuma jirtan. Akkuma Muhammad isin jedhe jirtan. Rakkoon qabu ayyee waan siin xiqqoo mallee ashaashallee bara. Xiqqoo mallee ashaashallee. Akkuma inni isin jedhe jirtan hagamma. Fayyataa mo'a maal gootanii uummata kana waliin
Eeshi. Hojiin natti ga'e jedha. Hojiin natti Okay, ga'e rakkoon jedha. qabu. Isi qo'i Muusaa. Ilaa wanta akkasii ni hima qoy warra obboleeyyaniif waa hima. Wanni ana jechuudha. Nama akkanarraa inni ga'u isatti agarsiisuuf beeka akkatti isatti wace malee ani suuta haasa'u illee ma beeka. So haga inni ga'u yaani isumatti agarsiisuuf malee waan biraatiif miti akkasii beeka. Kiristaanonni illee yoo jiraattanii yeroo hunda akkas osoo hin taane namoota joonja'oo akkanaa kana akkanatti likkii galchan jechuumaa fi itti haasawwe nama seeraan hin haasofne isa wacu akkanatti itti wacanii akkanatti itti wacanii intina jedhan. So amma gamana deebina qomna gala deebina. Moo ati akkam jirta nagaa? Nagaa. Akkam? Fayyuma. Jirta akkam? Nagaadha alhamdulillah. Ati Yesuus Kiristoos jireenya jettee amantaa? Qo'i waa'ee isaa haasa'uutiin dursaa ijoollota kee warra siidha deemanii koomentii godhanii barreessanii nama raabsan kana dura daangaatti godhiitii kana booddee haasofna maaliif beektaa? Waan badaa barreessite ati? Qo'i kanaa mala barreessaa jirani maal ta'e beektaa? Ati maal barreessite? Dura maal barreessaa turte ati? Ani waa hin saafne waa tokkoyyuu. Wanta akka hin caafne? Waa hin taafneen maal isaanii waa hin taafneen jecha maaf hin taafne an beekaadha. Olla gaachisi jedhee malee. Isaan ijoollee. Dhaga'iga ani waan saafne dhaggeeffadhu. Aywa dhaggeeffadhuudhaan jettee nan dhaggeeffatin kaa dhaggeeffadhu jennaan si dhaggeeffataa jira. Ayye eshi Allah gurbarna gobalchiise gurbarree buusu caaltu jirta. Caaltuu muduu. Oye, Abdina, daawwatte. Oye. Nagaa alhamdulillah kam jirtaati nagaa keeti? Nagaa koo dhufa akkamati. Anchi si ilakka. Hin bade miti. Hin badde dhugaa rabbi akkam jirta fayyuma? Nagaa koo dhufa akkamati. Eessatti akkana miliqxe? Jira dhugaa. Shaadaa baqattaa mi'atillee? Hin baqanne lakki yaaduma bade beekta. Baqattillee shaadaan bakka ati jirtu sii dhufa malee si biraan hafu bara. Jettee. Shaadaan bakkuma ati jirtu bakka ati seente si faana seena malee baqattee jalaan baatu shaadaa jala. Wayi nama xuxumoo akkami garuu moo maalidha wanni kun? Wayi nama tuqnee osoo hin taane isa nama tuqu jira malee dhugaa sanan nama tuqa malee nuyi miti. Baachira jetta kaa. Eewa isa nama tuqu jira malee nuyi miti. Hayyee. Eessa jirta? Keema mana Abu Mu'aazii. Mana kiyya abbaa kottu. Nama shaadaa qabatu jira jamaa sheer godha. Mana kiyya. Shaadaatu jira hundi keessanuu sheerii godha. Eewa. Shaadaa jira. Isinii barreessaa qoyaame. Shaadaa halloo. Shaadaatu jira jedhee isinii barreessaa qoyaa. Akkaana. Abdi. Oh, Habibi. Salaam. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Eenyu shaadaa qabata? Intala tokko. Intala warra tuulamaa tokko shaadaa qabachuu jira. Caaltuu miti kaa? Isii kana moo?
Isin Gidduudhaan kun caaltu isin kun bar shaada qabattee baddee reef dhufu jirti bar. gidduudhaan bilbilaa sauti seeni baralatti caaltuu dubbiftu. Hin qabanne giddiidha moo? Mucaan kun Ah dhiifama shaadaa yaada baqattee garaa jechuudha. jijjiirachuu bira geessee badde wallahi waan hafuuratti baafatee wallaallee rabbi seedhaa kanaaf akkasii wallahi. Rabbi haalaafis shaadaa baqattee jechuun shaadaa qabattee jennaan ani hiriyaan hin qabanne jedhaa jirti dhifattee. Waan nama nyaatu wayisee deemu jaada. Moo elektirikii wayisee waan nama macheessu. Waan nama fayyisu waan nama macheessu. Ajaa'iba. Caaltuu Wayi. maaltu faxxarame aansi maaliif badde? Jira dhugaa. Hin jirtu dhugaa. Noo mana keessan hin galu malee hin jira. Maal si goone nuti maaliin nu baqatte? Hin jira miti loomdaa karaa mana kanatti akka nama saabu nama gootu kanumatti bade. Kaa maal sitti balleessine jennaan nu baqatta maal? Jechuun kaanuma ofiitti jabaachuudha dhiituma hin bade malee waan biraa miti. Waa dubbisaa turte kitaaba waa dubbisaa turte? Mee dubbisaa jedha dhugaa. Argamee ree waaqummaa Yesuus kun macaafarraa argamee? Hin jira maal hin jiru? Argameera? Eewwa. Dhugaamoo? Gaa'ii sobaare. Adaraa rabbii nutti himi kakuu haaraa moo kakuu moofaa keessa argame? Eessa keessaa siisaa ta'u? Lili. Maal? Eessa jette meelatti himi? Eelilchisellee. Eessa argame kakuu moofaa moo kakuu haaraa keessa? Gorsin lakkee. Eessa argame dhugaa dafi kaa gammadaan jira bara kitaaba naa bitaa. Maalodha? Peenteen kiristaanonni maal gochuu qaban beektaa? Guyyaa maali waaqummaa Yesuus Kiristoos macaafa keessa argame jedhanii waaqessoo qabanii akkas taanaan. Namni sun illee namni macaafa sana argellee yoo si ta'e illee doolaara miiliyoona meeqaa badhaafamu laata yaa jamaa? Miskiina wallahi jedhan baabaa ishee biroo. Injiru uri amma caaltuu ni raanfatte? Amma gaafii takka gaafachuu barbaadaa zum jedhii dhaggeeffadhu. Ereegoo baazii ereegoo. Gaafiyyuu gaafachuu geessee? Gaafadhee jechuun maal rakkoo qabaadha? Cimtee dhufte jechuudha. Akkami kolleejjii eegaltee moo? Yuunivarsiitii galee dhufe. Yaa salaamu sallimna. Abdii dubbadhu haasaa keessan gidduu seenee. An caaltuu dubbisuuf ani sila. Asa rakkoon qabu. Asa rakkoon qabu cayyoo eegalu. Naloluutti kaateerti barsee. Caaltuu maaltu jira gaaffii ishee? Gaaffii nuuf hidhi kaa. Wayyaa abdii. Gaaffii kee gaafadhu rakkoon hin jiru. Mee abdii wajjin haasa'e anaa wal loluun kee afaan jiru bara. Isheenillee waliin lolan nama kamiyyuu. Bakka tokkoon kana mucayyoo shaadaa qabattuuf dhiisaa jiru. Hayyee maal tureeyyuu gaaffiin kee? Injira miti jechuun qo'i xiqqoo. Bishaan Injira miti. homaa miti ishee. Eshi. Kooppilinkiin meeqarra jira isaa Munzireella? Munzireella kooppilinkiin 61,000. 61,800. Hin argaan annatti mul'atu. Barakadhaa jiru. Kana caalaa immoo itti fufaa. Yoo danda'ame mana kiyyaa fi kan garee shaadaa illee gadi seenaati. Rabbaan rabbi isin laaffise. Gadi seenaati mana kiyyaaf kan garee shaadaa illee koppilinkii godha. Baarakallahu fiikum. Ulfaadhaa. Akka warningiin irra jiru. Suusu.
Shaadaa qabachuun dhufee miti hinte. Maal follow Deemee si miti godhan? bannaaf. Maal Follow follow si nan godhan? goone. Blockii si haa godhan malee. Kee? Blockii si godhuudha man. Follow si godhan bilookii malee. Blockii malee waan takka illee si godhan. Wanni isaan si godhan yoo jiraate blockiidha. Bas. Shaadaa qabachuun dhufee sin jaaba. Qabattee kaatee si follow si Shaadaa godhu qabachiisi illee. wayi. Qabachuu feetaa? Jetteeri. Daba keemmoo. Aniif si bee oo Mijattii follow kuma takkaa wal bee namaa taate. mijattii Abumaaz jiranu maal abumaazin akkam Kuma gootan 25 ijoon? sanarraa gubanii bee bannaaf. Ani Muslimis Mana shaadha. Kiristaanis diina kiyyaa miti. I love you Muslim, I love you Kiristaan. So ani qomteen narraa gube follow kuma 50 erga galitti tokkollee. Maal jette? Kuma 25? Haa gubatu kamaal akkam goota tiktokii yaad? ايوه اسيوه انا ما بريس جرا طيب اتدبت ميوتي قبت انتاتو يندو مجايو شادا قبت سن سيني يوجرات سيني سينا اكس ايوه نوتي نما يروا برن نما لما قفا غونا نما تكو قفا فولو غونا نوتي نما فولو غونا سن ايو نما يروا برن خلاص على بلزا nama warra baranne maal akkamitti maal godhuuf follow goona nama waan hin barsiifne maal godhuuf follow goona me nagalchi nan qabadha ish galee ho man rakkoo qaba Goshuma kari atilee daba goote abdii rabbi oonani tiktookii keessarraan fudhatin. kee Daba goota rabbi. daba maali na dhugaa dabar nama warraan baranne follow hin goonu maal faayidaa qaba follow jechuun hordofuu jechuudha nama tokko hordofne kan warraan baranne yoo taane maal faayidaa qaba Ti Abu Ma'azi hin beektu kan afaan hundi qabatu. keef warri waasaapii naa barreessuu jirtanii yoo tan seenaa inshaallah beedinillaa yeroon gubinaati kan seenta yoo taatanii seenitti shaada qabadhu yookaan ammoo gara sagantaa keenyatti fufnaa jechuu aywa namni naa barreessuu jirtu sun seenii yookaan ammoo itti fufna beedinillaa nuti sagantaa keenya hundaabinaa ayye esh okay sinegna rakkoon hin jiru Alex Ishi gaafisii qaba abdii. Maariyaam maal jee eenyutu jettanii amantan? Maariyaameen eenyutu jettanii amantan? Isaa haadha eenyu ilma eenyutu jettanii amantan? No amantii keessan keessatti jechuudha. Yesuus kanaan nuti Yesuus namiti. Haya. Immoo isaa jettan. Isaan ilma eenyuti? Maariyaamaan immoo ilma eenyuti? isaan ilma maariyaam immoo intala imraani dhageesse susu galchaa nama shaadaa qabadha jedhu ammallee hin dhufne ishiin hin dhufne ganaadha namni kan biraa yoo jiraate haa barreessu rakkoon hin jiru susu dhageesse baateerti connection isinatti fakkaata aywa dhageesseerti sirrii dhageesseerti homaan taatu dhiisa homaan taatu laa nama kaafiraa kamiyyuu foolon godhina nama kaafiraa kamiyyuu
beekaa haa ta'u wallaalaa nama gaarii haa ta'u waamaa nama tokkollee kaafira fooloo hin godhina abadan tasmallee ta'e hin godhina otuma balaan feete buute kaafira fooloo hin godhina eenyuunuu haa ta'u abbuma fedhe fooloo hin godhina kaafira nama tokko maa yinfacuunakum wanta kallees hin fayyadan kaafira fooloo hin godhina. Alex jirtaa muslima moo kiristiyaana? Nagaa keessani akkam fayyaadha? Nagaadha alhamdulillah kam jirtat nagaa keetii? Nagaa koodha galata waaqa. Baga jiraatte nagaa nuuf baga. Nagaadha galata isaa. Manni kooliitii silaa keessummaa simachuudhaaf qopheessitanii jirtu. Nutti mufatinaa akka ol seennullee nu affeera nun jibbinaa foolollee barbaanne miti garuu. Akka carraa walirraa babbarachuudhaaf fooloo gochuun maali bu'aan isaa hojjettee booddee waamicha garaagaraa irratti isin dhageenne isinitti dhufuudhaaf. Okay. Baga nagaan dhuftanii isin simanne ani duraan ijoollee musliimaa sisseessi dhiisa malee ergachuu kee argee ture. Kiristaanni kamuu in seenuu barbaada jedhee barreessinaan yookaan ammoo kiristaana ta'uusaa guututti adda baafannaan kiristaana kamuun keessummeessina kamuu jechuudha. So akkasii hin barre ani kiristaana na galcheetoo jette jalqabu warraayyuu si galcha akkasin nuu beeke musliima se'ee jalas dhiise malee otoo kiristaana ta'uu kee bare qaata si galcheessu. Ayyaayye galatooma abdiisaa abdiidhaamii ka dubbataa jiru. Abdiidhaa. Ayyee sirriidha. Dhifama sagalee naannoo koo jiru gaarii miti ijoolleen hin rafneeti. Dhiqqooma sin eegee daqiiqaa haga 15 akkas naa kennaati. Agas akkana wal caqasnaa waluma jala qabannaa oma rakkoon qabu Muusaa. Rakkoon hin jiru rabbi siif haa guddisu ijoollee hin jaalannaa ijoolleen keenya hin jaalanna rabbi siif haa guddisu. Ayyee طيب وان سينجرو أي بود دبته أي دقيقة أمر دبتشو سو بربادتي ديكو مجولي تنسني رارف سيتو سنتي دايبا كانوا ما فن اوكي لساني سنجا ايش يبدي شو أي ها إرجعتوا ديبسي قالشي نمرة فشادة جلساني جالتها أتي أسجل عند بمنشي جالتها قرآن كان جت نو غرغرتا أسجل عند بمنتي باينا أسجل عند بمن ويرون نجرب فانا ما قالشي تاجر أجل عند بمن تستوري أموج الليستي وسونتاني تكسيل لك أبشة ديمي أكسي بورفتانا موسي تلالبا وأنت إفسي تتجربه ججبات ملك اسمان انتاين اي سوسو ديبتي وان سينجدي غافري فونا غافتا تورتي ايوه غافري فونا غافتا تورتي انسان الماينوت كنان جتي في علم مريمي شادا جدا على بيكنا ميتون كوني اچما براتو جلما كنا براتو Seensisaa ayyee sagaleen kiyya jira jamaa kuullee nama jedhamu jedhamtu seensisaa yoo jiraatte. Kajabaatti jira haasa'e. Ayyee kuullee nama jedhamu galcha jaalata ani waa argaa hin jiru kuullee namni jedhamu yoo ergate galcha. Gastii keessa homaa jiru. Ayyee ergadhu yookaan ammoo lakkoofsuma tokko barreessi lakkoofsa 8 jechuu kiyya lakkoofsa 8 barreessi. بالملك يكوي هجرنا تفكات سبحان الله كلوز اب لماذا يا شيخ Di waxaafuutti jirtaa? Sagaleen Monzer sagaleen ni jiraadha.
Abdiitu callise waa xaafanatti fakkaata. Ani bar neetworkii kiyya seetiin callisee taa'u jira bar. Abdii kubbee jedhu raniin janajjana inni irratti dabalan ibsidha laala. Neetworkii kiyya seetiin callisee taa'u jira bar. Abdii kubbee jedhu raniin janajjana inni irratti dabalan ibsidha laala. Maal ijoolleedha sila kanama dubbachaa turte bar yaani dulloome kute jettee bar. 35 jechaa jirtu. Akka ijoollee haasofte. Qalbii ijoollee mal. Haasaa ijoollee. Ani jira munziloollo. Jirta Munzireella garuu gidduudhaan baddee turte waa xaafta jedhee tan dhiisee. Laa waa xaafuu miti wallaa gubbaa kanaan hin xaafan bilbila kaan hin xaafaayyuu. Tuttuqaamee yeroo takka hundi keessanuu taaptaabii godhame. Taaptaabii godha. Yeroo shaadaa kana yaa jamaa shayxaanni asiifachi fiigala. Shayxaanni asiifachi fiiga dhimma laata. Sababni isaa in jaallatu akkuma yeroo addaanii shayxaanni hattaa laa yasmaca al-adhaana rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam. Hanga azaanan nageenye tokko hin baqata jedhan shayxaanni. Shayxaanni ni baqata. Kaniifuu shaadaa yeroo shaadaa jira jedhamu waan adda addaatu jiraati jabeessaati isin immoo taaptaappii koppilinkii. Silaatti jirtu beekaa. Silaatti jirtu jabeessaa isinumaa jechuudhaaf malee waa biraatiif miti. Isinii galee. Akkaan. Caalaa jirtaa? Gingilchaa beektaa gingilchaa eenyu maali utuma isheen gingilchitu iyyuu jedhan utuma isheen gingilchitu hin kabaluu jedhan warroonni gingilchaa sababni isaa maaliif jennaan silaa gingilchaa jirta bareechii gingilchii jechuudha malee gingilchaa jirtu jechuudha dubartoonni gaafa gingilchaa rukutuu bar. Ajiib utuma inni gingilchuu rukutan. Utuma inni gingilchuu kabalti gannoonni gaafa xaafii faa gingilchan. Waan ajaa'ibaati dubbichi dubbii dhugaati wallahi. Dubbii dhugaati. Hayi caalaa jirtaa? Tuttuqaa. Inni harkaan hin taa'ina. Namni diina qabu bara rafeen bulu bara. Namni diina qabu rafeen bulu. Iyya tokko rafaa warri garee shaadaa jettee mucattiin eeggadda walaloo. Caalaa beekana akkam nagaadha? Nagaa keessanii akkam jirra? Baga jiraatte baga nagaan dhufte. Amin kabaga nagaan eegdan. Aywa. Ayyeka. Argeera leenca. Wanni barreessaa turte dhugaadha moo qoostee barreessite? Ayi dhugaadha gaafa ayyaanni keessan naa galee ta'uu danda'a. Gaafa yaanni keenya sii gale. Gaaffii isin gaafachuu barbaadetan. Shaadaan qabadha osoo hin taane gaaffiin gaafadhaa jedhama ishee. Jecha kaayeen ka gaaffii gaafadhetan qabadhaan egaa akkamitti ree naa galu malee akkamittiin qabadhaan jira. Sii galu malee nan qabadha jetteellee barreessuu hin qabdu ka aslan. Si jammar sii galu malee nan qabadha jetteeyyuu barreessuu hin qabdu. Nutilleen namaa galu malee akka namni shaadaa qabatu hin barbaannu. Si galaame gaaffiin gaafadha yoo jettes numa si galchina nuti. Nama gaaffii gaafatu hin barbaanna. Rakkoon hin jiru. Ati eenyu amantiin kee maali inshaalla hin gaafatta rakkoon hin jiru. Kanaafuu gaaffii isin gaafachuu barbaade. Mee dura amantaa keetiif eenyuun akka taate nu himti jechi booda gaaffii gaafatta rakkoon hin jiru. Dhagaa jirtu miti? Dhaga'uu jirra dursa amantaa keetiif eenyuun akka taate nu himti achi booda ammoo gaaffii kee gaafata. Ara isaan maali? Hin dhaga'ama. Alex keessan deebi'iniiti. Alex keessan deebi'ini. Alex keessan deebi'iniiti as deebi. Keessa deebi'anii as taa'uun dhoowwaadha. Eeyyuu akkasitti taa'e. Thank you. Galatoom. Ayyee caala amantiin kee maali? Amantiin kee ibsiti. Niitoorkiidha niitoorkiidha. Jimmaadha kan jettu kun waan kana nurraa cufi. Waan nama bantee jirtu kana nurraa cufi. Abeet dhagamaa jira. Waan siin jedhe dhageesse? Amantii kee himiiti nama shaadaa qabatu jira. Yaa Allah. Nama shaadaa qabatu jira aga isaan dhufaniititti itti fufnaa amantaa kee himiiti. Kiristaana amantiin kee kiristaana. Kiristaana ortodoksii moo beentee?
Pheenxeedha. Baay'ee gaaffiin kee maali? Ayyee gaaffii kiyyatti fufumoo? Gaafadhu rakkoon qabu. Muhammadi nagamaa miti? Itti fufi hin dhageenya. Maqaan kee Caalaa jechuudha. Caalaa. Shaadaan qabaddattee Azzalaa maaliif barreessita? Sobuun hin barbaachisu ilma namaa kamiyyuu jechuudha. Abdii faqoo isaan jiran dhugumatti gara amantii isaanii nama waamaa jiru. Dhugaa dubbachuuf amantii musliimaa ani baay'een kabaja baay'een jaaladha. Gaaf tokko immoo musliima ta'uun koo naaf. So inumaayyuu jechuudha. Qeequun fi wal akkasitti miidhuun qabdani. Atis abdii seeran gaafadhu okkee? Ish. Hayyee itti fufi Caalaa. Ati ta'e sila dhimma isaa. Ayyee. Muhammad ergamaa Waaqayyooti miti? Eeyyeen ergamaa Allahaati. Anallaati jechuudha. Waaqayyoon jedhamuuye. Itti fufi gaaffii kee itti fufi ilaal. Waan sinii himu waa laman sii hima gaaffii gaafachuu kee dura. Jalqaba tokkoffaa gaaffii yeroo gaafatu daayirektii gaafatta. Waan haasoftu yoo jiraate ragaan haasofta. Yeroo gaafattu rispeektiidhaan haasawii kabajaadhaan. Akkasumallee mata duree tokko keessa mata duree kaan hin seeni mata duree tokko irra gaafadhu. Yoo sii deebisu immoo maayikii cufadhuuti dhaggeeffadhu. Itti fufi gaaffii kee. Kanaafuu anis mee afaan Oromoo qulqulluudhaan si gaafachaa jira. Afaan Oromoo qulqulluudhaan si gaafadhaa ture. Malee wanta faallaa ta'e tokko sitti naasofaa jechuudha. Ergama Allahaati eeyyeen. Okay. Ani Waaqayyoodhaan nan beekaa jechuudha afaan Oromoo qulqulluudhaanii gaafa naasa'u. Waaqayyoodhaan hin beeka kan jette ani Waaqayyo jedhee sitti hin himne. Ani Waaqayyo jedheellee Waaqayyo bakka tokkotti illee hin dubbanne. Waaqayyo kan jedhu eessa akka fiddan isintu beeka. San ragaan qabdu Waaqayyoon ta'uudhaaf jechuudha. Ragaan maalan qaba Waaqa ta'uusaa afaan Oromoodhaan isin amma gaafa fudhattan afaan Arabaatiin keenya immoo Waaqni afaan hundaan lallabama. Afaan hundaan afaan fedhii isaaniitiin waammatu jechuudha. Maal jedhee ayyee Yesuus maal jedhee waammataa ture Waaqayyoon? Yesuus? Maal jedhee waammataa ture? Waaquma ka? No. Yesuus afaan Oromoo haasawaa? Yesuus afaan Oromoo haasawaa ture? Haloo. Amma mee waan biraa dhiisi gaaffii kee itti fufish. Rakkoon qabu gaaffii kee itti fufi. Waan biraa keessan sesseenini gaaffii kee qofa itti fufi. Allahu akbar. Laa ilaaha illallah. Abboo gaaffii kee gaafadhu reefuu sii hime bara reefuu sii hime waan biraa keessan sesseenii ji'oonni siin jedheef akkatti rakkattaafi. Yeroo gaaffii takka gaafattan gaafuma gaafachuu barbaadatan daayirekti gaafadha. Yoo ala babbaatan ammoo nama rakkisa jechuun wanni sun. Gaaffii tokko gaafatu fakkeenyaaf Allah irraa gaafata taana Allah irraa gaafadhu. Nabi Muhammad irraa gaafata taana Nabi Muhammad irraa gaafadhu. Quraan irraa gaafata taana nama Quraan irraa gaafadhu. Kanaan alatti ammoo akkanaa jettee yoo asiif achi qaqqabde rakkisaadha jechuudha. Xiqqoo nama rakkisa. Ittiin qophoofne ta'a. Odoo ittiin qophoofne dhufeera. Ta'uu mala. Ani garuu gaaffii isaa haa gaafatuu barbaade. Maaliif jennaan waan takka yoo keessa isa seenanii namaan kuta wanni sun sii galee ammoo daayirekti gaaffii isaa gaafatuu barbaade san otoo gaafate bareedaadha. Akkasi. Abdii gaaffii duratti lachuu deebistee lama si gaafadhe ko. Gaaffii kee lamaanuu sii deebisee jira. Isaan alayhi salaam ilma eenyuuti kan jettee fi ilma Maariyaam. Maariyaam ilma eenyuuti kan jetteef immoo intala Imraanii jechuudha. Tala Ibrahim. Exactly. Rum. Salaata shanan jettanii salaata shanan dohorii afur laasarii afur maqrabii maal jettan kana
salaata shanan jechuun maal jechuudha amantii musliimaa keessatti? Sagada shanan jechuun utubaalee islaamummaati jechuudha. Rasuulli alayhi salaatu wassalaami العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. رسول الله أكجلني سلاني utubaa islaamummaa yommuu taatu utubaa islaamaa yommuu taatu namni wanni gidduu keenyaaf gidduu kaafirtootaa jiru salaataa jedhan namni salaata dhiise dhugumatti kafaree jira jedhan siigalee awwalu maa yuhaasibu bihi al-abdu yawm فإن صلح صلح العمل وإن فسدت العمل كله أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. أكيد أن سلاني جد الرسول عليه الصلاة والسلام واني دور علمنا ما قويا آخرا يوكان قويا إذا نمر رب برتي الرقا فتمو صلاة جران يو سلان نساء تلتي أو جنسا هنديني تلتي جران يو سلان نساء بدمو أكسما أو جنسا هنديني بدي جد الرسول عليه الصلاة والسلام أتبادا